Waboon zoonii kibbaa arsii bahaa aanaa muneessaa keessatti loltoota mootummaa naftanyaa haaroo irratti tarkaanfii fudhate. Bifuma wal fakkaatuun zoonii kibbaa godina Gujii Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo bulchiinsa magaalaa Roobbii Maagadaa guutummaan guututti to'achuu beeksise. Itti dabaluunis godina Matakkal aanaa Waambaraa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee mootummaa naftanyaa haaroo irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Godina Harargee Lixaa aanaa Shanan Duuggootti saamichi jaleewwan mootummaa naftanyaa haarootiin hawaasa irratti fudhatamu cimee itti fufuu himan. Gurraandhala 19,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanqadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Waboon zoonii kibbaa arsii bahaa aanaa muneessaa keessatti loltoota mootummaa naftanyaa haaroo irratti tarkaanfii fudhate. Bal'ina oduutiif jaal duniyaa waan qixxeeffatte qabdi. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii kibba baha Oromiyaa dheengadda gurraandhala 16,2026 arsii bahaa aanaa muneessaa ganda heeballeeqichaa iddoo addaa gooba goraa jedhamutti loltoota mootummaa naftanyaa haarawaa manneen qonnaan bultoota abiddaan gubaa fi ummata qe'ee isaa irraa buqqisaa turte irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen 18 irraa ajjeesee 15 madeessuun 3 fayyatti hidhannoo guutuu wajjin harkaan qabee kan irraa hafte ari'ee magaalaa leeqichatti deebisuun moonaa ishee keessaa buqqaasee mooraa ishees abiddaan gubee barbadeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee keemii 7 qawwee boodattafaa tokko gumbii 16 hidhannoo hedduu fi qorichoota danuu isheen ittiin of wal'aantu akkasumas meeshaalee waraana garaagaraa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Loltoonni badii kunneen tarkaanfii kana baaraguun hedduun ishee dirree lolichaa irraa faca'uun achi buuteen kan dhabame ta'us gabaasni nu qaqqabe ni addeessa. Gareen mootummaa naftanyaa haarawaa aanga'aa isaanii achitti bobbaasee caasaa ijaarsisuun Oromoo fi saboota biroo wal dura dhaabee gooticha waraana bilisummaa Oromoo akka rakkatuu fi qabsoon gufatuuf shira garaagaraa xaxaa turus waboon jabaatee humna diinaa buqqisuu ta'uun injifannoo uummata isaa hamileessee jira. Injifannoon uummata Oromoof. Zoonii kibbaa godina Gujii Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo bulchiinsa magaalaa Roobbii Maagadaa guutummaan guututti to'achuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaan waan qixxeeffate qaba. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa keessa socho'uu guraandhala 16 bara 2026 galgala dheengaddaa toora sa'aatii 11 walakkaa irraa kaasee lola lukkeelee diinaa irratti geggeesseen bulchiinsa magaalaa Roobbii Maagadaa guutummaa guututti to'annoo ofii jala oolchuu waboon godinicha keessa socho'u beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon humni mootummaa naftanyaa haarawaa kan kanaan dura maqaa seelii abaa'ootti deeggartoota qabsootii fi maatii qabsaa'otaatti jedhuun ummata nagaa hiraarsaa bahaa fi gala dhowwaa ture irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen godina Gujii Lixaa Bulee Horaa bulchiinsa magaalaa Roobbii Maagadaa keessaa aree baasuudhaan magaalittii to'annoo ofii jala oolchuun 13 battalumatti yommuu ajjeesuu 8 immoo madoo cimtuudhaan adabuu beeksise. Gama meeshaatiin qawwee AKM 7 hidhannoo mudhii 7 uffata waraanaa 72 fi bilbiloota gurraa hedduu irraa hiikuun galii dantaa bilisummaa Oromoof oolchee jira. Munni mootummaa naftanyaa haarawni bobbaasee haleellaa kanaan abdii kutachuudhaan gandoota hunda gadi dhiistee gara magaalota aanaa fi godinaatti baqachaa jiraachuus itti dabaluun beeksise. Godina Matakkal aanaa Waambaraa keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee mootummaa naftanyaa haaroo irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal duniyaa waan qixxeeffatte qabdi. Godina Matakkal aanaa Waambaraa ganda wagdii fi gochar jedhaman keessatti dheengadda gurraandhala 17,2026 irree fi gaachanni sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa loltoota mootummaa naftanyaa haarawaa ajaja koloneel Abiyyi Ahmadiin hawaasa meeshaa maleessaa dararuuf bobbaafamte ganamaan baaruda ittuulee rasaasan macheessuun tarkaanfii guggubduu irratti fudhachuu beeksise. Abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii ilaalessaa bakkichatti fudhatetti milkaa'uun gandicha keessaa ari'ee dhuunfachuun loltoota hedduu ta'an rasaasan gombisee battalatti ajjeesuun loltoota hedduu madoo dandammii hin qabneen adabee konkolaataa isheen ittiin imaltu barbadeessuun irree isaa diinatti argisiisee jira.
tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti loltoota mootummaa naftanyaa haarawaa ajaja koloneel Abiyyi Ahmadiin hawaasa dararuuf bobbaafamte irratti fudhatu daran cimee itti fufaa. Godina Harargee lixaa aanaa shanan duuggootti saamichi jaleewwan mootummaa naftanyaa haarawaan hawaasa irratti raawwatamu cimee itti fufuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina lixa Harargee aanaa shanan duugoo magaalaa Golliyaa keessatti murni hannaa fi yakka garaagaraa irratti bobba'ee jiru mootummaa naftanyaa haarawaa torban darbe irraa eegaluun jiraattota horii bitanii gurguran irratti saamicha ulfaataa raawwachaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Hattoonni maqaa ittiin da'oo godhatanii saaman hin dhabne jiraattota irraa maqaa qaraxaan bakka gabaa horii deemanii horii nama geeffate irraa qarshii 500 kan bite irraa qarshii 1000 hoolaa fi re'ee irraa qarshii 500 fi lukkuu irraa qarshii 200 naga'ee tokko malee fi torbanitti hamma isaa jijjiiruun saamaa jiraachuun baramee jira. Kana malees kaffaltii waliin isaa adda hin beekamne dirqamaan qarshii 400 saamaa kan jiran yoo ta'u sababa kaffaltii kanaan jiraattonni horii akka itti gurguratanii fi bitatan dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu dabaluun ibsameera. Humni fedhii isaanii guuttachuu fi galii empaayeraa guddisuuf dhama'an gandoota kana malees gandoota aanichaa hunda irraa maqaa kanaa fi kaffaltii gosa adda addaa da'oo godhachuun saamicha raawwatan hammeessanii kan jiran ta'uun namoota waan kaffalan dhaban immoo reebuu fi hiraarsa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuu himame. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin egaa walitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.